ani mushurraa dhamee kan mushurraa fi mijoota kiyyaaf hojjedhu maaloo maali akka waliin dibatanii waliin nu hojjedha. An ka jedhu mushurraan gaafa yookaan idaayyaan gaafa jedheesi ofii meekaappii dibattisa. Idaayyaan gaafa jedhe ofii meekaappii ofii hin dibattu. Meekaappii artistiitu si dibuu qaba. Ani biyya kanatti meekaappii amma ati na gaafatte kana wallahi maallaqaan dalagaa. Kanaafuu obboleettii tiyyaa meekaappii mushurraa dalaguu waan salphaa miti. Sa'aatii tokkoo fi sanii ol namarraa fudhata. Ka warra jaallanillee haga ka mushurraa fudhatuu baatullee ni fudhata yeroo wal fakkeessutu jira waan ta'eef hedduu jajjaba. Egaa anas TikTok gubbatti kontentii meekaappii ka dalagu dhugaa dubbachuuf waa irraa argachuuf osoo hin taane warroota dandeettii meekaappii qaban irraa yaada adda addaa fudhadhee of fooyyessuu fi akkasuma uummata keenya immoo shamarran keenya ka waa'ee meekaappii sirriitti informationii hin qabne haga ta'e informationii qabsiisuu fi viyuun isinirraa argadhu dhugaa dubbachuuf hin lakkaayamu. Wannoo kiyya irratti maaliif yoo jettanii viyuu lakkaayamu viyuu kontentiin isaanii kaalifikaayid ta'e viyuu kaalifikaayid jechuun viyuu warra asirratti kontentii hojjetu kontentiin isaanii kun kan fudhatama ta'e kan beekamtii waan hojjetan sanii qaban warra ta'e irraa viyuun kana maal lakkaayamu waan ta'eef an amma irra hedduun warra nalaalu warra shamarranii yookaan immoo warroota akkanumatti TikTokii bashannanumaaf itti fayyadamanii waan ta'aniif ani waan irraa argadhu takka hin qabu. Kanaafuu isinillee fayyadamtanii anillee akka fayyadamu YouTube kiyya osoo subscribe naaf gootanii YouTube irratti anis ni fayyadama. Isinillee barumsa bal'aa ni argattanii haala kanaan wal gargaaruu ni dandeenya. Namoonni fedha nalee guddisuu ufillee mootu barumsa gahaa fi bal'aa argatu barbaadan YouTube kiyya baay'oo gubbaa jira achirra subscribe godhuudhaan gaafa 500 gaafa guuterra ani irratti dalaguun ni eegala ammaaf 100 irra jira. Kanaayyoo wal gargaarree kanaayyoo wal bira dhaabbanne anis guddatu isinis waan barbaadan argatu ni dandeettan jechuudha. Amma fakkeenyaaf eyeshadow'n kun lamaanuu idaayyaaf ta'uu ni danda'a. Garuu akkamitti akka dalagame baruudhaaf viidiyoo guutuu arguun laaluun barbaachisaadha. Kanaaf bakka viidiyoo guutuu haala bal'aan itti argannutti yoo wal deeggarre bareeda jechuudhaafi. Egaa ammaan veeloo hin godhanne malee meekaappiin kun meekaappii idaayyaati. Veeloo moo qofaan narra hafe. Kanaaf obboleettii tiyya gaafii keetiif deebisiif hin deebisee osoo hin taane viidiyoolee hedduu qaba akka dalagee kan waa'ee meekaappii idaayyaa waa'ee meekaappii mushurraa jechuudha. Irra deddeemtee ilaaluu ni dandeetta. Garuu ani immoo guutuu isaa asirratti TikTokirratti agarsiisa jechuun kun waan hin taanedha. Yommootu akkuma isiniin jedhe na hordofuu barbaadan bal'aadhaan YouTube kiyya subscribe godhuudhaan achirratti wal arguu ni dandeenya isiniin jedha. Galatoomaadhaaf kana fakkaata.